marfee ji'a sadii mala ittisa ulfaaf fudhatamu irratti dubartoonni hedduun gaaffii kana hin dhiyeessu. Har'a wantoota gaaffii isinitti ta'u keessumattuu erga qoricha kana dhaabnee maaf damnee ulfoofnu akkasumas immoo qoricha kana erga fayyadamnee yookaan marfee kana erga fayyadamnee maaliif marsaan laguu nutti dhufu kan jedhu wal duukaa ilaallaa jechuudha. Qoricha kanas yeroo kam fayyadamuu qabna, dubartoota akkamiif filatama, inni gara biraan immoo yeroo kam fudhachuu qabna jechuun saayikilii marsaa laguu tokko keessatti yeroo kam fudhachuu qabna kan jedhu wal duukaa ilaallaa jechuudha. Kun Dr. Bashaanaati. Mana keessan teessanii waa'ee fayyaa keessanii fayyaa maatii keessanii karaa isin ittiin hordoftanidha. Warri agarraatti subscribing goone subscribe gochuun maatii keenyatti ida'ama. Viidiyoo kana akka jaallatta waan hin beekuuf like gochuun eegalaa isiniin jedha hamma dhumaatti na faana tura. Marfeen ji'a sadii mala ittisa ulfaaf kennamu dippoo jettanii kan waamtanii ji'a sadii yookaan torbee 12 ni kennama. Karaa ittiin hojjetus yookaan immoo karaa ittiin inni ulfa ittisu tokko ovulation ittisuudhaanidha. Ovulation dhorkechu. Ovulation jechuun akka gaafuu oomishamni godha akkasumas immoo cervical mucus tick godha jechuun kana jechuun balbala gadameessaarra dhangala'aan jiru akka furdatu gochuun spermiin ol gara gadameessaatti akka hin seenne dhorkaa akkasumas immoo endometriumii tiin gochuutiin akka inni daa'imaaf mijataa hin taane implant akka hin taane godhaa jechuudha. Karaa kanaa maal godhaa ulfa ittisuu danda'a jechuudha. Inni gara biraan garuu namoota hedduuf gaaffii kan ta'e yeroo kan fudhatamuu qabaa kan jedhudha. Dubartiin tokko marsaan laguu akkuma ishee jalqabeen qoricha kana yookaan marfee kana dhuftee fudhachuu qabdi. Marsaa laguu irra hin jiru taanaanii ulfi jiraachuu waan danda'uu fi kennuuf nama rakkisa jechuudha. Fincaanii teesti goonee kennuu fi fincaanii irratti ulfi argamuu fi haga guyyaa 10 haga torbee lamaallee fudhachuu danda'a jechuudha. Kanaaf ulfi uumamee guyyaa 3 guyyaa 4 fincaanii mul'achuu dhiisuu danda'a. Kanaaf utoo ulfi jiru akka qoricha kana hin kenninee fi dubartiin tokko marsaa laguu ishee akkuma ishee jalqabeen gaafuma ishee jalqabeen dhuftee yoo fudhatte yookaan immoo yoo guyyaa sana shaam jechuu didee marsaan laguu ishee utoo irra hin darbiin gaafa guyyaa tokkoffaa gaafa guyyaa lammaffaas dhuftee fudhachuu dandeesse jechuudha. Inni gara biraan akkuma isheen fudhatteen sa'aatii 24 keessatti ulfa ittisuu ni eegala jechuudha. Inni gara biraan immoo persentii meeqa ittisa ulfa? Persentii 99 ol ittisuu danda'a jechuudha. Marfeen ji'a sadiin kennamu kun jechuudha. Inni gara biraan garuu namoota baay'ee fi kan gaaffii ta'ee side effect isaati. Side effect akkamii qabaa marfeen ji'a sadiin kennamu kuni? Dooktarri ani marfee kana fudhadheeni marsaa laguu koo argine. Warri kaan immoo marfee kana dhaabeen ulfa yaaleen ulfi uumamuu didee. Ji'a 6 yaalee ulfa uumamuu didee. Ji'a 3 yaaleen ulfi uumamuu didee kan jedhanii dubartoota muraasa miti jechuudha. Side effect marfee kana inni tokkoffaan marsaa laguu jeequudha. Marsaan laguu akka nutti dhufne gochuu danda'a. Akkasumas immoo irregular gochuu danda'a jechuudha. Inni gara biraanii ulfaatinni keenya jijjiiramuu danda'a. Ulfaatinni keenya dabaluu danda'a. Muudii keenya jijjiiramuu danda'a. Akkasumas immoo dubartoota tokko irratti harmi isaanii dhukkubbiin harmaa isaaniitti dhaga'amuu danda'a. Mataa dhukkubbiin jiraachuu danda'a. Sababii marfee kanaaf jechuudha. Inni gara biraan immoo yeroo dheeraaf yoo fayyadamanii qallachuu lafee fiduu danda'a. Garuu yoo dhaabanii qallachuun lafee kunis baduu danda'a jechuudha. Garuu kanarra kan darbe namoota hedduuf immoo gaaffii kan ta'e marfee kana si'a takkaa fudhadhee dhaabeeni ulfa yaallaan ulfi hamma ji'a 6 hamma ji'a 3tti hamma ji'a 9tti na dide kan jedhan jiru jechuudha. Marfee si'a tokko si'a lamas fayyadamanii marfeen kuni haga ji'a 6 haga ji'a 9 illee ulfi akka hin uumamne fertility return back delay gochuu danda'a jechuudha. Kana jechuun dubartiin tokko marfee saayikilii tokko duwwaa fayyadamtee ji'a 3 fi tokkuma fayyadamtee dhaabdee ulfa utuu yaaltu ulfi haga ji'a 6tti uumamuu dhiisuu danda'a. Kun immoo permanent infertility hin fidu. Kana jechuun dippoon kun yookaan immoo marfeen ji'a 3 kun dhala dhabuu hin fidu. Garuu ulfi uumamuuf dhala argachuuf isin tursuu danda'a. Ifisuma takkaayyuu fayyadamtanii haga ji'a 6 haga ji'a 9 isin tursiisuu danda'a jechuudha. Inni gara biraan immoo yeroo hedduu fayyadamtanii marsaa 3 marsaa 4 fayyadamtanii haga waggaaf ji'a 6 isin tursuu danda'a jechuudha. Kan kun immoo dubartoota hundumaa irratti miti. Dubartiin tokko har'a ilmee kana dhaabdee
ji'arraa ulfaa'uu dandeessi. Ji'a lamaan kan ulfaa'uu dandeessi. Garuu namoota hedduu irratti yookaan dubartoota hedduu irratti haga ji'a 6 haga ji'a 9 akkasumas immoo darbee immoo hamma waggaaf ji'aallee isaan tursuu danda'a jechuudha. Marfee masa tokko fayyadamanii dhaabanii ka'anii jechuudha. Kanaaf riitarri baakiinsaa akka dillee ta'ullee hubachuu qabdu jechuudha. Kanaaf wantoota kana bartanii mala ittisa ulfaa filachuu qabdu jechuudha. Ergaan koo irraa side effect isaa beekuun keessan akkasumas immoo hamman ittisuu danda'u beekuun keessanii marfee kana fayyadamuu dhabuu keessan murteessuu danda'a jechuudha. Yoommoo isa kam naa wayyaa mala ittisa ulfaa kam naa wayyaa jettanii gaaffii keessa isin galchee hakiima isinitti dhiyoo jiru faana mari'achuu dandeessu. Otoo gosa mala ittisa ulfaa kamiyyuu fayyadamiin yeroo hammamiif akka turtan akkasumas immoo dhukkuba akkamii akka qabdan hakiima keessan faana erga mari'attanii malli ittisa ulfaa isiniif filatamaa jechuudha. Kana jechuun malli ittisa ulfaa dhukkuba tokkoof hin eeyyamaman. Fakkeenyaaf nam tokko dhukkuba onnee qabaachuu danda'a, dhiibbaa dhiigaa qabaachuu danda'a, dhukkuba sukkaaraa qabaachuu danda'a, dhukkuba tiruu qabaachuu danda'a. Warra kanaaf kaanserii tokko fakkeenyaaf kaanserii harmaa dubartoonni qabanii idin marfee kan akka isaan fayyadaman illee gorfamu jechuudha. Garuu waan isin hubachuu qabdanii otoo mala ittisa ulfaa hin fayyadanii waan isiniif ta'u hakiimni akka isiniif filuuf hakiima keessan dooktara keessan yoo mari'attan baay'ee gaariidha. Waan dhaggeeffattaniif galatoomaa. Odeeffannoo fayyaa akkasii yoo barbaaddan koomentii irratti nuuf barreessuu hin dagatinaa. Galatoomaa.